Afrikaanota kamiyyuu dursee namummaan gartee keessatti kan mirkanaayu Oromoo kamiyyuu durallee ka dursu Arsii malee hin jiru. Shakkii tokkollee hin qabu kana keessatti. Saalallee ittiin qabnu ittillee hin qaanyuuf qabatama jiru waan ta'eef. Namni bakka biraati namni ilkaaniin isa nyaatee duwida isa kutee lafee cabsee ari'e asitti dheessee asitti baya. Wayitamak maaytu way baboolee way babaalee hin jettuma. Bakkeen itti dheessanii hafuura baafatan hin jiru baale malee jechuun kun Arsii makana ka baalillee waan biraa ta'e akkanuma bara kana waan waakkatan hin jiru kun bara. Asumaa nyaattee asumaa dhuydee asumaa bara baatee asumaa waakkachuun hin ta'u. Ol'aantuma hawaasa sanii yookaan gartee midhaagina jamaalummaa eega kana garteetiin ammoo bareedina hawaasa sanii dho'isuun hin ta'u yoomiyyuu. Barbaachisaallee rabbillee nama komata dhugaalleen si komatti. Dhugaan turtullee ammoo oluma baati. Unoonu dubbataa jirraami. Hin dubbata namni. Arsimarraa akka muka odaa sawwanni ati gartee darbitu wayii hin jiru. Xiqqoo yoo waanyoo wayii itti jiraatte ani hin beeku namni yoo akka wal bira taru wayii sani garteetiin immoo tuyyuu kitaaba Qur'aan itti qaraanee keessaa baafnaa jinnii waanyoo san kanaan ala waan jiran namni akka isaanii hin argamne duniyaa irratti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast hundi keessaniyyuu sagantaa ajaa'ibaa sagantaa seenaa Arsii waan takkaan dhagahin waan isin dura dhagahin waan qoratameen argin hedduu isaanirra dhagahaa jirra haa galatoomanii hundi keessaniyyuu akka dhaggeeffataan abdii qaba itti bohaaraa sagantaan jalqabne malee hin xumurre Arsiin kanuma waliinu ejjennoo mataa isaa qaba. Ejjennoo qaba. Ejjennoon Arsiin amma kuni yoo gartee wal madaalchisne Oromtoota birootiin jechuudha. Arsii waan adda isa godhutu jira. Ejjennoo qaba Arsii. Konfidensii waan jettan kana ufitti amanamummaa isaa walitti namni qabu hin jiru. Gadummaan fudhatu. Du'ee bada malee Arsiin amala akkasii qaba. Nama hin shilatu gadi hin jedhu. Mootii rabbi isa uume jechuudha Arsii kana. Gita bittaa warra qawwee afaan qawweetii warra nama bituu wajjitti yoo laalle. Fakkeenyaaf Oromoo bakka sadii kenna ammas. Ejjennoo Arsoomaa kana walitti yoo laallu Oromoo kana bakka sadii kenne laalla. Oromoo Walloo yoo fudhanne fakkeenyaaf gita bittaan waa lama irra fide. Afaan keessanillee jijjiira, loqoda keessanis jijjiira, amantis jijjiira jedhanii. Warri Walloo suni afaan fudhataniit amantii didan. Amantii ofirratti turanii sabummaan isaanii yookaan aayidentitiin eenyummaan isaanii jijjiiramee amma gosti gariin haga nuti Amaara jedhan tokko. Achi gahan beekamaadhaamaa. Oromoo ayidallahum jedha barkammaan yookaan warra Baabboo warra Iluu maqaan kunu Oromoo ta'uu isaa ibsa bar. Warra Heebanoo warra Booranaa warra Dawwee warra eenyu jedha. Inni kun akkanatti waakkachuu danda'ee gaafas afaan filate. Afaan eenyummaa namaa jijjiiruu irratti gahee olaanaa qaba 180-90 qaba. Kanaaf afaan san tasa filatanii isaan amantiirra afaanuma jijjiiruu wayya jedhanii amantii Islaamaa kana khatmin nubada rabbii walbanna waan jedhutu mataa isaanii jira dhugaalleen sanuma argitanii achitee irratti nummaan isaanii Oromummaa irraa gara biraatti jijjiiramuu danda'e. Achi as yoo deebine ammoo Oromoon Shawaatis irra fidame akkuma jararra fidame kana jarri ammoo afaan hin didanii amantii fudhatan. Akkasumatti kun eenyummaan isaanii garuu hin jijjiiramne amantiin isaanii jijjiiramee jira. Dirqama itti ta'ee akkasitti isaanillee fudhatan. Achirraa ay dabree amma bakkeen deemnuuf asii sadaffaa kanarratti tirateetiin eega kana wayita Arsii bira gahamu lamaanuun dide. Afaanillee jijjiiruu dide amantii isaallee jijjiiruu dide. Sababa kanarraa kaka'ee hawwotarraallee eega kana harmi cirame abbootarraallee harki cirame.